Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App video bareedaa takka isinii qabadhee dhufeen jira akkaataa Facebook keenya add friend irra salphaadhumatti daqiiqaa xiqqoo keessatti gara followtti itti jijjiiran steppiin isaa baay'ee salphaadha. Facebook irra seenuudhaan sirriitti waliin ilaalla. Yeroo mara Facebook keessan irra seentanii yeroo waa tokko jijjiirtan Facebook biraarraa ilaaluu isiniin barbaachisu. Sarara sadan as jiru kana tuquudhaan yookaan immoo gara profaayilii Facebook keessanii maqaa keessanii irra tuquudhaan gara profaayilii Facebook keessanii deemuudhaan salphaatti ilaaluu dandeessu waan irra Facebook keessanii irra yeroo sanitti jijjiirtan jechuudha yookaan immoo qajeelchitan wanni kun qajeeleera moo hin qajeelle waan jedhu Facebook dhuma keessanii irra nama biraatti akkamitti akka inni mul'atu ilaaluu dandeessu. Profaayilii keessanii irra tuqxanii gara fuula Facebook keessanii seentu erga asirra dhuftanii booda profaayilii keessan fuula dura yookaan immoo maqaa Facebook keessanii fuula dura tuqaa sadantu jirti. Tuqaa sadan kanarra yeroo tuqachuudhaan gara fuula dura adeemtu. Yeroo isin deemtan haala kana isinii baasa. View as isii jettu kana mallattoo ijaa kana yeroo isin tuqxan follow ta'uuf add friend ta'uu isaa asumarraa ilaaltu jechuudha. Akkuma isin argitan amma add friend irra jira. Kana jechuun mallattoo ijaa sana tuqne jechuun akkaataa inni nama biraatti itti mul'atu ilaallee jechuudha. Add friend kanarraa salphaatti gara followtti deebisuu dandeenya. Daqiiqaa xiqqoo keessatti duubatti deebinu gara followtti deebifnee ilaaluudhaaf daqiiqaa xiqqoo qofa nutti fudhata. Erga Facebook irra seennee booda sarara sadan as jiru kana tuquudhaan amma gara settingii adeemnaa jechuudha. Gara gajjallaa kanatti gadi bu'uudhaan setting and privacy ka jedhu kun ni jira. Setting and privacy kanarra yeroo tokkicha yeroo nuti tuqne ammallee wantoota adda addaa ol baasa. Setting ka jedhu jalqabarra jira. Ammallee setting isa jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Setting isi jettu kanarra setting and privacy erga tuqnee booda yeroo nuti setting tuqnee gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nu baasa. Profile setting isa jedhu isa jalqabaa kana fayyadamna. Profile setting jedhee jalqabarra nu jira isarra tuquudhaan ammallee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Fuula kanarratti haala kanaan nu baasa. Privacy ka jedhu ka mallattoo qulfiitiin jiru jalqabarra jiru kanarra tuqannee ammallee gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Privacy jetti mallattoo qulfii of biraa qaba isarra tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan nu baasa privacy settingiin jechuudha. Amma asirratti gara gajjallaatti deemuudhaan how people can find and contact you waan jedhu barbaadannaa jechuudha. How people can find and add contact you waan jedhu irra deemnaa jechuudha. Jala isaatti waan adda addaa of jalaa qaba. Akkaataa namni itti Facebook irratti nu arguu danda'u. Ka jalqabaa kun who can send you a friend request jedha. Isuma jalqabaa kanarra tuqanna. Eenyutu friend request siif erguu qaba isa jedhu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemne everyone ka jedhurraa kaafne friend of friend ka jedhutti gad deebifnaa jechuudha. Kana jechuun filannoo isa jalqabaa everyone jedhurraa kaafne isa gajjallaa friend of friend saahiba qofa friend request naaf erguu qaba. Kaan immoo follow nagachuu qabu jechuudha. Erga isa lammaffaarra keenye amma gara duubaa deebinaa jechuudha. Isa lammaffaatti jijjiirreetuma gara duubaa deebinaa wanni biraa wanni nuti asirraa sirreessinu tokko hin jiru. Amma kallattiidhumaan gara profaayilii keenyaa adeemnu sarara sadan tuquudhaan yookaan immoo profaayilii keenyarra tuquudhaan gara fuula Facebook keenya gara maqaa keenya deemuudhaan tuqaa sadan as jirtu kana tuqannee friend follow ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. Tuqaa sadan kana yeroo tuqannee ammallee mallattoon ijaa kun as nuuf jirti. Faayidaa guddaa qabdi mallattoon ijaa bakka kana jirtu. View as amma friend request moo follow dha isa jedhu mallattoo ijaa view as jettu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemnee ilaallaa jechuudha. Amma ka duraan add friend ture amma follow taheera jechuudha. Saahibni saahiba keenya yookaan immoo friend of friend namni ta'an garuu add friend nu gaafachuu danda'u. Namni nuti saahibummaa walitti share hin goone marti garuu follow nu godha jechuudha. Salphaadhumatti add friend irra gara followtti jijjiirrannaa jechuudha. Amma exit view amma akka inni nama biraatti itti mul'atu kan nuti ilaalaa jirru duubatti deebinaa jechuudha. Exit goone nuti garuu abbaa Facebookichaa waan taaneef haala kanaan nu mul'ata. Tuqaadhuma sadan sana tuquudhaan yeroo waarraa jijjiirree kaane haala inni itti namatti mul'atu mallattoo ijaa kana tuqne haala inni namoota saahiba nuun taanetti Facebookiin keenya itti mul'atu salphaadhumatti mallattoo ijaa sana tuquudhaan ilaallanna. Akkasuma daqiiqaa xiqqoo keessatti follow ti deebifnaa jechuudha add friend irra. Akkuma isin argitan steppiin isaa baay'ee salphaadha. Sirreeffadhaan isiniin jira. Akkasuma playlistii jala seentanii Facebookiin namoota baay'ee cufamaa jira waan ta'eef barnoota Facebookii kan jedhu viidiyoo adda addaa keessa jira. Facebookii keessan namoonni hin jabeeffanne
two step verification namni ittiin godhanne yeroodhaan itti godhadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif Facebookiin kan nama baay'eetu cufamaa jira. Lakkoofsa bilbilaa jalaa baduudhaan, iimeeliin jalaa baduudhaan, paaswordii dagachuudhaan. Kanaafuu osoo wanni akkasii kun isin mudatin yeroodhaan Facebookii keessan jabeeffadhaa, sirreeffadhaa isiniin jedha. Laayikii, sheerii akkasuma ka haaraa taatan maatii godhachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.